waan kana silaasii wajji raawwata waan nama ollaahini meeshaa chaayinaatiin si wajji raawwataa jiru kana jechuudha. Gaafa silaa qaamaan si bira gaheetiin jedhe guyyaa sanii jechuudha guyyaan inni si bira sirraa arguu jechuudha. Jechuudha hadda silaalaa jira jechuudha. Bulee taatee gurraattii taatee diimtuu taatee magariisa taatee sirraa laallataa jira jechuudha. Sirraa geeffate bara. Bara isinii hime bara. Namni tokko gaafa meeshaa takka sii fide ashagee sii fida fuudheetiin ashagee akkana godhee sapiraayiziidha jedhee sii fida. Bantee haga laaltuun muddamta maaltu achi keessa jira? Aayifooniidha moo? Xalayaa wayiiti moo? Qarshii wayiiti moo? Maaltu as keessa jira laata? Meeshaa kana keessa jettee muddamta haga bantuufi. Suudii irra taa'ee si'ii biyya jirtu akka barbaade si godha. Biyya taa'ee si'ii Kuweet jirtu, Qaatar jirtu, Beeruuti, Baareen jirtu akka barbaade si godhaara jechuudha. Haya maal godhu si hawware? Maal godhu kottu naa gali bareeddu tiyya siin jedhe. Haadha ilmooti yaa kottu naa gali maaf siin jedhe? Waan siin jedhuuf takka hin qabu jechuudha. Geessaa fi jirta, godhaa fi jirta, guutaa fi jirta. Maal sirraa barbaada yaa bal'axee tiyya yaa ganame tiyya maal sirraa fedhame na him? Sirraa geeffate. Ammas rabbiin kiyya dhiifama naa godhaati faate maqaqadhoo jechuudha waan bonni itti bu'e fakkaatu tana rabbiin jala dha'ee itti gadhiise simmeeti. Kushiinaa keessa teettee ka distiin duuba isii kanarraan ol daraddarame kana viidiyoo tokko faa yoo ilaalan. Distiin duuba isii kanarraa ol daraddaran. Ammas asitti kifiliin isiin keessa bultu kun iyyuu ilaali kifilii hoolaanuu keessa hin bulle ka fakkaatu kan as keessa teettee jedhaa bulti. Maali eessaa fuutan jedhaa hin bittanii jedhaa barfiqirii akkasii. Wallaahi. Kunoo gisee ilaalan garaan isii kun jechuudha aanjaawwitu kaameraa asirraa gafiddi. Garaan isii kun kunoo akkana jira kunoo ilaali waan itti meelikkii isii midhaanii waliin argine waan mana hidhaa diiddee ilaale azzagamtee laata kana fakkaata. San keessaa lubbuu koo kameraa as gadi fidde garan ol deebisuu gara fuulaatiin maaltu ta'a. Wallee bara waan ajaa'ibee gaafii natti ta'u keessa. Obboleet jala kana waraabii as ergi jedhee miti waraabii fuudhi jedhee itti fiddi. Inni karaa fuula kan kee wayii barbaada fuula kan kee hin fedhu bar fuula kan kee gaafa jalqaba salaam aleekum jedhu si arge. Guyyaa san sirraa geeffatee jechuudha. Fuula kan kee karaa si argee jira. Jala kanaa miti kan inni argoo barbaadu obboleetii hoo. Wannummaan ati gara fuulaati ol fiddummaan daabboon yeroo ammaa mattaawwan qabdu baaspoortii hin qabdu ishaaraa hin qabdu wanni beekaa yaani fuula hin beekaa jira. Anama gisee viidiyoo tokko ka dhiiraallee ka dhalaallee fuudhanii na erganii waan biraa hin godhu fuula laala kaameraa gara footitti achi oofe. Anama keessattuu ka dhiiraa tokko fa wallaahi jumaanuu argina hin godhu a'uuzu billaahi mina sheexaan rajim. Ka dhiiraa tokko fa amma ijumaanuu laali nan godhuu jechuudha. Dafee kaameraa gara afoote viidiyoo gara afootitti achi oofee fuula laala fuula ka eenyuuti. Kan nama beekuuti moo kan nama hin beekneeti. Maal godharee wanni godhu tokko hin jiru. Tokko fa'aa madhiyoo tana jechuudha. Hoolotiin gara sadii duubarraan ijaajjite duubarraan akkanatti isa laaltee inni ammoo biyyee keessa akkana godhataa jechuudha. Hoolotii keessa dhaabatee. Lafeen isaa kun keessaa yaate akkanatti kun gaala gammoojjiin qabde fakkaata ta'u viidiyoo gisee akkana laaltanii jetta. Jana takka bara wallahi dhugaa isin hin jedha. Takka deemanii carraa keeti. Parastaamolii tante shaantaa keessa buufattee. Parastaamolii tante shaantaa keessa buufattee takka deemteetiin bakka inni jirutti qaama waan barbaadde waliin ta'uu si wayyaa bara. Ansan filadha. Adunyaa kan irratti taa'ee qaama kiyya kan natti hin jirre kana waan natti hin jirre kana godhuu irra deemee qaamaan bira dhaqee cinama fayyaati yallee fayyamati yaafuu gaariidha barsu nama. Fakkeenyaaf dhaqee irraa gammadee biraa galee jechuudha. Haabadas ta'uu haamishas ta'uu dhaqee irraa gammadee biraa galee takka irra lamatu jira jechuudha. Fayyamati yaafuu irraa gammadee biraa galee. Asirratti garuu taa'ee boru ayyoon tiyas gaafa tiktokii banate yookaan ammoo gaafa feesbuukii banate bade waan mucattii tiyya musil bade tun mucattii tiyya abboon kiyyallee gaafa akka tiktokii mucattiin tun teessan jedhanii gaafa itti fidan qotiyyoo lafa gadhaabe laa mucattii tiyyaa miti maal mee kana hundaan maaltu na gahe ka tokko saal yoo oobarii dhufe deemanii bakka jirutti
parastaamolatti ufii akka milisee hin milinne silaayyuu ni beektanii yeroo ammaa milisee miliqaa jira. Parastaamolatti shaantaa keessa kaadhee deemee bakka jirutti itti dhaqee irraa geeffadhee biraa deemu. Eega obarii dhufe maal godharre. Ijaazaa deemtanis kana dura isinii himee jira. Ani isinii jedhee jira. Warri ijaazaa deemtanis warri dhiira biroo deemtanis jechuudha. Ijaazaa deemuun eega dirqama ta'e parastaamolatti teessan shaantaa keessaan dhabinaa. Faarmaasii irra jirti. Afaan Ingiliffaatiinis wallaaltanii, afaan Oromiffaatiinis wallaaltanii, afaan Ingiliffaatiin dubbisa. Argitanii tokkotu amma dhiyoo tana maal jedhanii ana hormaa waan jedhe bitu wallaale ka jaartii ufiitii kiniini bituu barbaada. Ana madam no baby jedhan. Ana madam this no jedhan. Akka daa'ima garatti hin qabanne waan ganyaattuu barbaada madaamiin fiyyaa. Argitanii deemaati faarmaasii naannoo keessan jirtan dhaqaati yooma afaan illee wallaaltaniitiin jettanii ana this no jedhaani. Homa isiniin jedhu wallaalee bar tokko san lammaffaa gaafa ulfoofte osoo argitu osoo dhageettu gaafa si milisee miliqe rabbi jedhi tiktookii irra dhufin. Dhugaan tantee ta tiktookii irra baatu wayituu hin jirtu obboleettiiti yoo maqaan si baduu ta'e malee. Yoo viidiyoon si waraabamee ol si kaayamee viidiyoo waggaa tokko si postatamuu ta'e malee. Anama viidiyoo tokko viidiyoo nan argu viidiyoo gaafa koyeetiin jiru waraabee dhiyoo tana narra dhufaa jechuudha. Namni poostii godhee jechuudha. Viidiyoo gaafa koyeetiin jiru haasa'e. Viidiyoo 2020 fa haasa'eetu yoo dhiyoo tana poostii godhama. Siniif galee akkoo mucayyoo dheengadda waggaa 3 erga isaanuu adda haftee waggaa 3 dagatteertii yuusiinuu jechuudha. Silkii keessaa yuuni qaba jettee sammuu keessaa hin qabdu fakkeenyaaf viidiyoo waggaa 3 gaafa poostatamu asabi kaa'ate obboleettii ko. Viidiyoo waggaa 3 ati dagattee biraa deemtee waggaa 3 fittee jireenya haaraa abbaa manaa kan kee waliin eegalte. Yoo abbaa manaa qabaatte abbaa manaa kan kee waliin eegalte ilmoon tanteetuyyuu namni tokko gaafa heerume waggaatti ilmoo dhala. Yesu waggaatti ilmoo dhala miti namni tokko gaafa heerume. Ilmoon tanteetu dhalattee lafa jirti jechuudha. Siif galee ilmoon tanteetu dhalattee lafa jirti. Durama booda liqimsanii kunoo akkanaa kana laadhamma gazaal jedha durama booda liqimsiisa. Kunoo akkanaa kana bar Mahammadoo nan biran deemina dura laalaa dura fattashaa Mahammadoo mata'ee korbees mata'ee fi hoolaa ta'e san biran fidinaa kan jedhu kunoo akkanaa kana durama booda liqimsiisa naan jedha. Durama booda liqimsiisa. Maal ati durama booda ka liqimsiiftu nyaata mana hoteelaatiin nyaattee seetaa ka nyaattee kaatee kan faltu. Yaa bada ka jiruun harkaa badde. Nyaata mana madaamiidha nyaata mana hoteelaatiin nyaattee kaatee ka birri kan faltu sitti fakkaate moo akkam nyaanni gariin illee hisaab baqitima jira bar. Amma gaafa hoteela gurguddaa dhatteetiin jette hisaab baqitimatu jira jechuudha. Osoo ati nyaattee duutee maal beekan durama booda ka jedhuu fi rabbi tokkana sin godhe silaayyuu. Osoo bar hin barate ogeessa fayyaa jala seeni doktor naaf yaad jala seeni ammas doktor Ayyaleen tokkos ni jira jala seenaati ilaala akkaataa tartiiba ulfaa walla sarji godha ilaala. Obboleetti ta'e bara yeroo ammaa kana keessatti yooma sammuun kan kee donqooroo yetaraggamee cinqillaati yoo hin taane jechuudha. Yoo hin taane googilii seettee waan barbaadde sarchi gootee argachuu dandeessa. Garaa si dhukkubuuti jettee kiniini mataa si dhukkubuuti jettee gaafa mataa minta akka fiddee si kennitu tokkoffaa kiniini qola keessaa bahee hin nyaatin. Waan hin taane ijoolleen qaraa. Kiniini qola keessaa bahee kaartoonii isaa maal akka ta'e hin beekne hin nyaatin sitti haa hafu. Amma mee waan akkanaa kana ijoollee gorsuun maali haadha faate? Hai bar ijoolleedhaan istireeta gartee waan akkanaa fudhadhaatii gabbaatii waan feete wal godhaa jechaa ni jirta bar. Shariyaa teenya keessa waan akkanaa kun dhoowwadhaan beeytooti. Namni kaa walirraa hin qabne walitti hidhaamuun badii dalaguun zinaan isa kanaa meeqa gartee rabbiin ittiin dhiyaatinaa jee quraana keessatti nutti hima. Badii hin dalagina
jettanii hanga dandeessanii gorsuudha malee kiniinii fudhadhaa balaa qalaa godhaa maarree hin jiinaa. Yani yookaan parsantiin 40 ulfan feetu taaptaap gootee miliquu malee jechuudha. Ka ulfeessee ilmoo argatuu fedhu abbaa ilmoo ta'uu fedhu nama muraasa. Kiniinii ala irraa bitee galaasiin diddee ulfooftee muree gaafa duraa sittiin ulfeessu jechuu irraa inni maal godha ta'e akkasiin ulfa gara qabattanii beekaa deemaa ala irraa kiniinii bitee ni fidaa lama galgala liqimsitaa lama ganama liqimsitaa jedhaan. Gaaf kaan isiin tiyya gara marraa dhangala'uu qofa argarti jechuudha. Gara marraa dhangala'uu bicha agarti. Maal ta'e laata maal ol fuudhee laata akka malee ciisee laata nyaata siif hin taane jedhaan. Ati muuxannoo kanaaf na eessaa fudhatte doktora moo muuxannoo dha itti qabda nyaata siif hin taane miriindaa kaleessa dhudhisan ta'u noor. Eda akka malee ciifteertaa. Ooyyaa ati muuxannoo itti qabda moo dubbii tana akkamiin aan galtee bara. Kan akkasaatiin akkasii godhee bara. Muuxannoo itti qabda moo doktora moo. Obboleetii deeggaruu Riisarchii akkamitti gootee argatte waan san nuyi sitti kenne maqaa isaatitu jira jechuudha. Maqaa isaatitu irra jira. Sarchi googilii gootee laaltaa jechuudha. Yeroo ammaa bar afaanuma kenna kanaayyuu anuma fakkeenyaaf asirra taa'ee haasa'utti jira. Sa'aatii kana haasa'uun kee kun hundi kaampaanii tiiktookii biratti sarchi godhamee lallamaa jira jechuudha. Argitanii tiraansileetii irra jira jechuudha. Ana haasaa isin bicha na dhaggeeffataa jirtanii faranjiinuu na dhaggeeffataa jirtan sa'aatii amma kanatti waan gaarii dubbataa jirti. Lubbuu kiyyaa yoo isin qabaanne jiraachuu hin danda'u yoo isin qabaanne akkas ta'uu hin danda'u lubbuu kiyyaa faazariin maazariin akkasii wal godhanii baazariin akkas ta'ee siistariin akkas taate lafa wayii binnee re'een teena tokko akkasi duute harreen keenya tokko akkas ta'ee abbeeraan kiyyaa fi biliyyoon kiyya akkas ta'anii maal ta'ee birrii hagasii baankii qabaa ukoo akkas ta'e kana haasa'oo bichaa osoo hin taane silkii hankee gaafa bitteetiin jette waa hedduu irraa baratta googilii hankee keessa waa hedduu irraa baratta. Seeriiti nyaata hojjechuu barbaadu kan kuukisii hojjechuu barbaadde keekii hojjechuu barbaadde waan barbaadde sani googilii seeniiti sarchi godhi deemi yuutuubii seenii ilaali kuukisii akkatti godhan keekii garagaraa akkatti hojjetan biizaa akkatti hojjetan bargarii akkatti hojjetan lafa jetteetumaani guyyaa hunda biizaan hoteela irraa sii dhufa fakka lafa jetteetuma doonaatiin bargariin hoteela irraa sii dhufa mana hanqee keessatti hojjettee nyaata madaalawaa nyaachuu dandeessa. Nyaata bareeda nyaachuu dandeessa ka fayyaa kan keetiif madaalamaadha. Argitanii biizaa kana fakkeenyaaf ka ganama sukkuumameetiin jedhe galgala xafanii fuudhaniitiin wannoo keessa galchanii fuudhanii sitti fidan isa nyaattee kaatee ati jaarsi kan keellee shintibeetii bultan barri walirra dhadhayaa tara. Bani jedhaa bultan jechuudha. Maal jechuudha? Isa ganama bukaa'e yookaan immoo isa kaleessa bukaa'e firiijii kaayanii amma fuudhanii wannoodhaan didiriirsanii gubbaa chikinii naqanii kuduraa naqanii wannoo maayinaazii garagaraatiif wantoota garagaraatti naqanii fuudhanii sitti fidan. Atiif jaarsi kan keellee shintibeetii walitti tuttumaa bultan. Bani meena gilaa garaa kan keetiif gaarii hin taane jechuudha. Haga akkas gootu birrii saniin deemtee wantoota garagaraa waan si barbaachisan bittee mana kan kee keessatti kechabii maayiniizii baarbikiyuu michi bukoo ammoo harka keetiin bukeessa gaaziin firoonii yoo qabaate keessa darbitee jaarsa kan keetii waliin mummurtee naskafeetti danfifattee yookaan ammoo shaayiitti danfifattee hin lamne. Bakka dhumatee jechuudha. Dubartummaa ta'uun tana bichaa qabaachuu miti. Dhiira ta'uun illee kana bichaa qabaachuu miti. Maalat ነው? Ada bisa biti kota alarra. Me wanno fiti kota deemiti hoteela dhaqeeti. Mogala godhatte eessa jirta? Takka liiftii seene takka bakka neetwoorkiin jiru hin jiru. Saneen silkiin isaa muglaqsin jedhe yookaan ammoo masmartee jaalsin jedhe. Achi dhaqee silkii muglaqa godhate na bira gabbana silkii cufate. Yoo hagam kaatee qamaachaa kee dhiqattare ati habiibtiiti. Yoo hagam kaatee cigaree tante haajattare. Yoo hagam kaatee rifeensa kan kee filatte. Amma garii faatee rifeensi si waan irraa duute fakkaata. Yoo hagam kaatee shaawarii ofii seentee qaama ofii irraa miiccatti hin qabdu taa'imi. Sa'aatii isa akkana eeddu malee. Dubartoota jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana dhiifama tooppikii biraa keessa galee waan obboleessi kiyya jaartii kiyya ganama galgala liqimsiisa nyaata booda modura waan jedhe irratti waan kana keessa deeme ayyee gaariidha. Gaafa nyaata hojjettu amma dhiiruma kana bicha edamaa achi gara galee bulee
Tabraa waliin guyyaa oolee dadhabee achi garagalee bulee osoo hin taane yaa obboleetti abbaa manaa kan kana iyyuu waan viitaaminii qaba nyaachisi. Saanillee gaafa waan gaarii dheedaa oolee marga gaarii soorataa oolee galgala galee aanan sii baya. Argite galgala galee aanan sii baya. Ganamni shiroo misiraa galgalli shiroo misiraa guyyaan buddeena. Gaafa waggaa lama waggaa sadii sii waliin taa'e coggaarraa godhatee sireedhaan baadhatanii mana yaalaa dhaabanii jechuudha. Sireen baadhatanii mana yaalaa dhaaban. Wisuma kanaayyuu waan gaarii nyaachisi abbaa manaa keeti. Hinduutu si keessaan baatu. Hidhii tana bicha kana bichaanii miti kan dhiiraa wajji jiraachuu dandeessu jechuudha. Tana bichaa mucuk gootee fi miti kan dhiiraa waliin jira. Kana bichaa qeensa sheexana ofi keetteedhaa fi miti kan dhiiraa wajji jiraachuu dandeessu jechuudha. Sa'aatiin buna barbaadutu jira. Sa'aata asraa haa ta'u, zuurii irratti haa ta'u. Sa'aatiin buna barbaadu, buna isaa qabu. Argitee yeroo kenniteefi jechuudha. Sa'aatiin nyaata fedhutu jira, sa'aatiin nyaata isaa. Dhiirti baay'isawee waan guddaa isinirraan feetu. Dhiirri waan guddaa isinirraan feetu. Yeroo beelofta san bicha akka waa hin dhabne, sa'aatii beelofta san haa waan xiqqoo ta'u. Akka waa hin dhabne waan bilchaataa lat. Maal barbaadanii? Maal hin barbaanne? Waan kana change your mind yaa faateeti. Gaafa kana dhiira laal akka barbaadetti akkana qabachuu dandeenya akka barbaadetti. Gara takka gara dhaguun qabu. Argitanii gaafa kana dhiira akka barbaade nu horachuu danda'a dhiirri jechuudha. Maan naa godhaara? Maan naa ta'aara? Gaafa mana keessa waan gaggaarii goggootee nyaachifte mi'eeffate inni maal godha alarraa? Uteelaa maal godha na himi? Maal godha uteelarraa? Mee uteelarraa maal godha? Gaafa mana keessatti juusii bareedaa dhuge maal godhu alarraa birrii baasee juusii dhuga. Gaafa gizee inni ba'u ati waan gaarii itti kennite maal godhu alarraa waa nyaata. Gaafa gizee inni gale waan gaarii mana keessa gootee uffata kan kee jijjiirattee algaa kan kee qayyartee kushiina kan keessatti gootee mana kan kee keessatti sandalii aarsitee maal jettee gaafa qawu jettee maal godha ta'u uteelaarraa wanni ta'u uteelaarraa godhu hin jiru jechuudha. Wanni inni godhu hin jiru ta'u uteelaarraa jechuudha. Ta'u uteelaa sunillee barri lama hin qabdu bar takkitti makatan teetii qabdi. Lama hin qabdu takkitti makatan teetii qabdi garuu yoore istaayilii isiitu garagaraa jechuudha. Qab zana itti mana keessatti jechuudha. Wantoota gargaraa waan bareedaa waan paaworii isaa cimsu waan miira keessa sagalchu waan isaaf enerjii ta'u. Dhiirarraa enerjii bicha barbaadu osoo hin taane isaafis enerjii guutuudhaaf yaada yaa shamarran ta'e maal taatan? Haatiif xooxa fi maa taatan?